isinitti godhan tokkumma. Kuffaa ijoollee dubbaa dhorguu danda'an guutuu narraa dhorgani tokko jedhi. Eenyu hattoonni. Warri gaafa agartuu miidiyaa eebbifamtu hafe guutuun hattoota. Na dhaggeeffadhu sittan hima. Anis moo bubbe anis moo. Innumni miti atis hattuu ija burreeti atiyyuu. Amma ispoonsaran si taafane ispoonsaran taafane miidhaa eessa dhaqe si miidhaa. Lammaffaa immoo maal godhan beektaa tokko qoy maamee qalladin gubaa kooni maddaa tokkummaa. Lammaffaa immoo agartuu miidiyaa isa jedhu barreeffannee turre yaaftaa. Isaa wajjin na qabsiisanii oolanii. Rabbiin na hambise. Dubartii haadha manaa isaan na hambise. Hin amantaa? Yaa dubartii bakka kee ana du'u wallaahi bakka dubartii ana du'u. Taa'ee kanaafan dubartii qabadhee mara bakki dubartiin dhibdee hin jirtu. Kanaafan dubartii qabadhee mara. Taa'ee ijoollee hiriyoota waamee mucaan kun salphisaa ture kan yeroo taa'ee suuraa keenya gad deebisee nu arrabsaa ture. Kanaafuu mi'aan ummatoo nama tokko arrabsee beekaa dhimma dhuunfaati yaadde. Waa'ee birii shamarraniiti miti. Nama tokko arrabsee beekaa naaf fidaa miti. Hin jiru waama birii shamarraniitiif. Nu arrabsaa ture nu xiqqeessaa ture waan ta'eef. Bakki nu goolii galchinu yaaftaa eeyyaman qabu waan ta'eef biyya kanatti miidiyaa eebbisiisuudhaaf eeyyaman baafanne waan ta'eef agartuu miidiyaa isa jedhu yeroo inni laxxafatee haasawaa eegalu poolisii itti ol galchinee qabsiifnee CID mana hidhaa keessaa iyyuu hin bahu jedhanii gammadanii jennaan. Naada wal ta'e tokko hollataa sagalee koo waraabin jette. Maaliif asii waraaban jedheen? Waraqata wayii qopheessitee tamitii kan ittiin miidiyaa kee eebbisiifattu naan jette. Een jedheen akka fuuteen nanni naan jette. Yoo danda'ame immoo seera biyya kanaatiin beektu hin jarjarta dhiisii eebbichumti haafu naan jette. Maaliif? Rabbii jedhi islaanatti hin ta'etti miidhagna. Ani nama biraa miti kan dabarseesti kenna yeroo abbaa manaa kootiiti maqaa isaa sitti himu yeroo biraa dubbanna. Nan jaalladha abbaa ilma kootiiti. Kanatu sirratti mari'atameera. Waraqata maal gochuudha? Waraqata naanni fannifatee eebba eegale. Poolisii biyya kana CID warra jedhamantu jiru jala ol galanii si qabanii qophii wayiituu lamuun qopheeffattu biyya kanatti qabamtee naan bakka lamu biyya kana keessaa diippoortaata hidhaataaf tanan jette. Eeyyama biyya kanaan qabdu miti kan miidiyaa naan jette hin qabu hin jedhani. Achumaan nan jabaadhee nama wayiitiin dhugumaa wanta kanaan naan dheeraa jedhe. Achumaan nan jabaadhee malee jechuudha waan akka kana dhaabee maammee ooroo jennaan anis jira. Maammee ooroo beektu miti maammee ooroo jennaan jira. Isaaf haadha manaasaa uffata mushurraa qopheessine jechuudha. Sargii fakkeessuudhaan itti qophoofne. Jennaan hin godhin sargii naan jedhame. Ijoollettiin maammeen isaa qophaa'aa taa'u uffata fudhatee warri isaa qophoofte yoo si ayidiin dhufe jabaatanii uffatanii sargii dhannee bakki boroo lafin nus itti qophoofne sargii fakkeessuuf turre nus. Argitanittuma waraqata wayii kan waa'ee miidiyaa ibsu tokko hin laxxafne. Akkasii argitanii sababiin ijoollee miskiinaaf sagalee ta'e. Sila akka jaraatti na ajjeesaniiru birriin jaraa kisaaraa bade alhamdulillah rabbi immoo naan bifate. Eenyuun naan bise? Haadha manaa isaatiin. Haadha manaa nama sanaatiin. Anamma dubartiidhaan hunduu nama gaabbisiisa. Xiiqidhuma gaafasii na dabarsistee dubartiin. Xiiqidhuma gaafasii na dabarsitee yoo hunduu amma nan gaabbaan dubartiidhaaf. Isuma argumaa jechuudha. Kanaafan dubartoota galateeffadhaa bakkan arge. Dubartiin gantuu sin qabdu ana biratti. Dubartiin dubartuma galatoomaa dubartoonni. Walumaa galatti tokkummaa amma kanatti deemame jechuu kooti. Jesse kanaaf agartuu miidiyaa kan Dubai bari mucaa dhugaa qoy booda ona buuftis ennaa waa warri Dubai kun waa ennaa jirri kee nama eenyu sodaatti. Ati ilaamu bee? Amma dawwaltee akkaawuntiirra nu galchiise haasaattiin darbuu kan jechii kee waa hima. Shantamman keenya sa'aatii 48 kennee amma sa'aatii 48 dabalataa ta'e jechuudha sii galee. Yoo ati didde nuti gaa. Tokkummaa. Baanas deemtee nasiyaan olee maal? Oosii nasiyaan olee ba'i. Nasiyaan olee warqii namaa. Tokkummaa mucaa wayii akka jedhan natti bilbilee tokkummaadhaan sagalee waan adeemsisu maal siin jedhu. Oyaa maddin. Nasiyaan olee nama kuma qabu miti akka keeti. Ajalee deemtee kan nasiyyaa itti barreessitu. Geesse. Ati maal komentii hunda dubbiftati maal taate mubi maal komentii dubbifta? Nama qulqulluu. Intilmaama namni. Intilmaama. Elaa mube. Mube.
Mube waasitti ma waa wayini ma waa eenyuki miidiyaa kee kanaa waliin. Obboleessoo itti dawwali yookaan dhannee siidaa keenya fannifannee bira teenya sa'aatiin keenya gaara 50 keenya nu galchi. Hin galchitu taanaan walitti guurrannee dhannee bira teenya nuti amma kun suuraa waan arge walitti qarabbannee hojii keenya waan ta'eef akka uummataa falminaa jechuudha teenyee danfine. Amma kanaaf waasitti moo tokkummaa. Sila nama tokko malee hin beektu biyya kana keessaati. Ati waasii taate nama tokko hin beeku waasii taate galchi kan innan dura iyye sunoo innan dura iyyeyyuun gallee akkamiirree. Innan dura iyyeyyuun. Akkaawuntiin eegaa jira akkaawuntiin talaa qabdaa. Si kenne masanjara irra seeni kaleessan si ergeerran si ergeen. Ayyeessu. Amma galchi risiitii fidi. Hayi maayif dhuftee balaa quba keessa. Eenyuun si waammate zimmeettee gadi hin teessu. Eega jaallatte eega riyaa kee ta'e galchi risiitii fidi. Maaltu quba si keessisiisa. Ni dabalataa. Ani riyaa galtu. Eega riyaa kee ta'e maanna dhibire galchi maanna dhibe ammaa maal. Waa bute jedhame akkuma sana si mormuwan riyaa gootu tokkummaan jedheen falma akkuma kana jechuudha. Riyaa akka daallee bareedduudha isaa bareedduudha kun inni nama irraa kafa. Hojiin kee hojii keeti. Garuu hiriyummaa immoo akka bittan si ganaree. Maammeen nama fakkeenya wallaahi riyaa kooti maammeen yoo isii miiliyoonaan himatamte warabbal qaabaa itti kadhadheen kafala. Riyaa kooti. Hojiin nyaadhee hojiin dhugeera. Ani riyaa galtu. Ni dabalataa immoo mucaa kophaa isaa dhugaa falmaa ture sana dhiifama gaafa dhuwettee warri Dubaay jaarsummaa teessu sun hattuudha fayyaan kee wallaahi. Mucaa miskiina Kaalidoo jedhan sana jechuudha. Dhiifama nu gaafadhu isa lafa irratti beektu maa miidiyaa irratti dubbatte jettee warri itti rataa jirtu fayyaan kee hattuudha sin saaxila ganaa tokko tokko. Namni dhugaa dubbate si biratti hin bulu jechuudha. Hin jiraatu dhugaan si biratti. Warra Dubaay kan dadhabni wallaahi. Kaalidoo deen gaddan nama kaleessama waan nama jaataanii badii fudhadhu jedhanii amma Kaalidoo tan duula Kaalidoo waan sana hin fidda moo gadi beeni badda. Waan sana hin fidda. Kaalidoo jabanaa godhu kee qayyarta moo gadi beeni jabanaa badhe. Jabanaa cabaasitti gurguree moo. Kaalidoo. Amma maa dhugaa dubbateettee mucicha jibbiti warri Dubaay jechuudha. Numsa tartuu jettee jechuudha. Hawla wala quwwata illa billah. Rabbi jala taatarin. Maaliin dubbatte sanbe isuma beektu hin beekun jettuu jedhanii naan dide mucichi goboziidha wallaahi umuriin isaa dheeratu. Ijoolleen shuroo waan arge bitachuu barbaaddan biddeen kana jabanaa akka Mubaarak kana bitachuu yoo barbaaddanii gurbicha irraa bitadhaa nama gaariidha wallaahi. Irraa bitadhaa. Kun lubbuun jiruun beeksiftu amma ni jabanaa godhaa fidutti. Kaalidoo daala wala. Akni akka yoomiyyuu maal taatanii amma Mubaarak wallaahi hin galchu taanaan Mubaarakitti walitti gadi baadha. Utuunan an kottuu waasii ta'e hin jenne waan manni isatiyyi riyaa kiyyaa salphinni riyaa kiyyaa salphina kiyya jedhee akkeddaa jedhe. Ayyee kennu. Namni irraa kafalan jiru kuma 50 jala akkaawuntii kanaa hojjechuu ni danda'a. Mamme. Waji. Salaam alaikum. Waalaikum salam. Ana mau kan berat. Kan fayyada suma. Ma. Salam dalan jette beto jo. Ana mau kan berat. La kata ko salam dalan jinnanin. Jirta Habibi. Jire wallahi. Nagalan jabata. Aku mati kalesan argite tan. Accounting ke hojjetaa accounting biyya. La hojjetaa jiru maaliif. Maqaanis. Maaliif barbaaddeet? Bari kuma 50 tokko barbaada. Ilaahi kan eenyu kafaluuf ofii keetiin rakkatte moo? La waasiin ta'e gadda. Maame ko? Abet nana gara bro. Gara laafessa ana. Millee akkuma sana. Lusiituma fudhannee deemnaaf jiraa jiru. Mangistii ko burtee onne kennaaf hirtaa maameedha. Yoon bilookiidhaa jalaa siin baasinan abbaan kun an dhalchineena. Maqaa koo dhumnaa ijoolleen waan biraas yaadanii bara. Mube. Maamni waamnanii. Salaam alaikum. Wallahi lazim si tokkummaa mucaa wayii akkasiin jedhe wallahi kun nagara bara. Alhamdulillah.
waan ani madduun qaba bilbila naaf deebisu tokkummaatti naa himii kana jala hin jira naan jedhe Aye deeniin jira. Mubee sa'aatii meeqasii kennina haasaa gabaabaa mubee? Sa'aatii lama tunaa kenni tokko. Sa'aatii meeqatti bantaati? Okay, sa'aatii lama jechuun sa'aatii sibira sa'aatii 4 jechuudha ganaa sa'aatii 4 walakkaa akkas yeruma mana banu wantattiin akkas bareedduu ijoollee dhagaa nama 1300 50 sa'aatii lama naa kennaa nan galchaa jedheera gadda sofii dhufee waadaa fudhate namni nuu fudhu jedheen jiru namni itti kennan jiru ofii fudhate jechuudha galchuu qaba harkaa fuudhee galchuu qaba. Yaa Rabbi maal balaa maalitti jira? Tokkummaa bilookina gootama bilookisi godhu yeroodhaaf. Na fayyaddaa akka bitan bilookisi godhare wal fayyannaa rabbii jedhe. Jechuun na fayyadinisi yeroon kun darbii akka hojjuu gooti. Bara akkaawuntii kan biraan baradhe sababii keeti loltuu Dr. Aslee dhedhe kodhee taa'aa turedha. Garuu naan hafne. Ijoollee kuwaataa. Loltuun Aslii isa quba qabaadhaa fuulduratti. Dhaggeeffadhu. Namni meeqa baratee qabattiin jabaadhee san guddifadhee baleen isa kooti. Eduma baradhee kuma sadii hin gaadheera. Akka edda galgala alhamdulillah akkaawuntii kana namni hin jiru kanaan dubbanne dhennaan baradhu. Kuwaataa guutuun mana kootti bu'aa bule. Bar ijoolleen kuwaataa immoo inuma zolloomamtee jechuudha. Dhumaa jirti. Nama kuma lama dhufe. Akkaawuntii haaraa irratti namni kun lama dhufe. La hawla wala quwwata illa billah. Ijoollee kuwaa taphachuudhaaf hin dhufe malee galmeen na waameen naan hin dhumne hin sodaatina. Maammee. Ati duddi kee nagaadha miti? Lakki duddi koo nagaadha tokkummaa koo. Maammee namni motuu jiraate. Maatiin gada birri keenya kaffalin jettere. Lakkiin kaffalin hin jenne bar. Ansirraan kaffalan jedhee. Rikardiin si fida ifa keessa nama wayii bira teesse. Laabboosa qaldiidhaaf jenne malee nu. Maammee qoosaa Ifan kaffalan jedheen iyyuu baran. Qoosaa osoo hin taane miira keessa galaniitu abbaa dhimmaa biratti iskiriin rikardi godhadheera jara achi keessaa hunda isaanii boodan jala deemee barbaada qulqullummaa isaanii jedheen warran kaffalin jedheen isaa iskiriin rikardiin godhataa ture. Egaa akkamitti kaffalta jedhanii balaa buusaa turan jechuudha. Waraabbadheen deeme inna sana garuu. Eenyuun abdiyyaammoo? Akka jireen maaliin jedhe beektaa mube? Himatamuu jiraan eeggataa jira wallaahi. Warra akka sana jedhe fayyaa himatamuun eeggataa jira. Tee tokkuma maanni beektaa? Birriin kun barituu karaa nagaatiin irree qabee mube birrii bicha uduu kana beektasaa? Birrii guddaa miti bar. Wallaahi. Nagaa abbaan dinnaan balaan irree ginne obboleessoo. Wallaahi akka kana bar. Birrichi sun barituu 50,000 miti 30,000 wayin koo barituu sirriidhaan irree qabee. Garuu wallaahi wabillaahi 500 utubeen nu dhimne jirra birrii 20,000 wayi utubeen nu inga wedaa nagaa dhawaayi waan nu balleessuuf deema si qoranna duuba kee garuu maaltu jira fuuldura kee maaltu jira eenyuun maammee moo wallaahi maammishaan qoranna gaafati maammee irratti waa argatte maammee miti kan dhiyaatu ana bakka isaa dhiyaata. Wallahi namni argatu waasi fudhate saatii dusu kenniinu torbee tokko taase birattis bahu lamu waasi kee mudhannu wallaa irra galcha. Laa wallahi maammeen bitti nyaateedhaan hin argattu yoo waasi ati kan kaffale waasi ta'inii dhufte kan kee kaffaladhu bakka namni waasi gaafa. Inda'uun kana booddee alhamdulillah baguma waasi bakka hodhide alhamdulillah warri waasi nama hammattan kana booddee waasiin bakka wal. Ana kaamubi. Laa waasi saatii diddamii. Waasi sa'aatii 48 kennine amma walaatti nuun gale sa'aatii 48 sa'aatii 24 kennine 48 gahe jechuudha.